Dirqama maaliif mootummaan dirqama isaan bahu? Mootummaan amma agammaatti tun dhagahin hafeeti moo saba isaatiif dibaabee kennuu qabu maaliif hin kennine? Duriyyeen gandaa daandii irratti kuttee uummanni kun nama bishaan dhabuutti ga'ee jira. Waan biraa haafuuti. Kun immoo dirqama mootummaa keenyati. Kanaafuu mootummaan jira jedhee maaliif saba kanaan baane yaada jedhu irratti mee haasa'a? Har'a mirgi dhala namaa biyya kana keessatti haa kabajamu irratti gubatan namni isaan gubees nuti nama ija tokkoon laala. Namni namummaa isaan haa kabajamu, mootummaan dibaabee uummata kanaaf haa ta'u jenna. Dabarsee immoo nuti uummanni Oromoo, nuti artistoonni Oromoo sagalee uummata Oromooti. Uummata Oromoof guyyaa qofa otoo hin taane halkan gurraachallee hin qaqqabne. Hamma hangochaa jiru homaa labsaa hin jiru. Uummata kanarraa duutiif ajjechaan haa dhaabbatu. Mirgi saba kana haa kabajamu jechaa jira. Uummata kanaaf nuti sagaleedha moo sagalee miti? Waliin nu jiraachisu boriftaan illee sagalee taaneetti fufna galatooma gara sagalee kan biraa immoo nuti akka artistiitti dirqamni nuti guddaan qabnu maalidha? Nuti baalaansiidha.